baga gammadde ajaja gooytaatiin hundarraa filamte carraan tante tuni yoom laayyoon argamte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجين ربنا مبكى جرتن التسن هذا أبو جتشا أدو جمتشيسا بلال أورمو داوا سنتر بيا أمريكا من سوتارا بلال أورمو داوا سنتر أكم هجيبون سا هجتشا تريفي هجتشا جرتشي كنو صدر كاسا القدسي بفا حواس نكفة ديسات الراف يدمو جتشوف بلال أورمو داوا سنتر بروجكتي أجائبا جلق أبيت جرا بروجكتي كنوس بروجكتي وان هندوف كيسا قبولا كوتا بروجكتي كان الرتي هرمادا قدر فرد دايسنين جتشات جرا بلال أورمو داوا سنتر يومي خلقوفا بلال أورمو داوا سنتر كان إنه بوري فميف إجارسا حواس ما دلوت الرا هنگ دواتي ترتيبي سي حواس بيا أمبا أمريكا خطا مينيسوتا كيس جراتو في أكسما إلمان إساني أمنتي أفان آدا حواس ما في إجارسان أتوبي دقاكسي خنون صوفيدا قايولي إسا خيسا مراسني أكا أرمان قدي خنا فكاتا إني توقفان بكا ربي إفي اتقبرن حواساف قبيسو إني لمفان بكا إلمان إفي اتديني في دنياس برسيفتن اتقدفتن مجيسو في إني صدفان بكا حواسني إما ديني في دنيا اتوالمريتن قبيسو إني أفرفان حواسا خينيا هتكا قدا إيرا في دلا دكنا واللالما يوخان جاهلما خيسا غرائفا برنوتاتي باسو إني شنفان بكا خانتالتي اتخنون فامو خان برنوتاف جهه اتبرتو خان فودا جهه امنتي في آدا بريدو إرتي والفودو بكا خان ركتي اتغرغارمو قولولي اتوال أرارمو خان برتي برمسسات أموري اتي ايبفمو اكسما خان قيان إسا جهه دنيا تنراب بقتي وخان دوئي اتدقامي خفنمي إراغ جيفمو غما جرينيا آخرا جرو بربراسانيتي gaggeessuun hawaasaaf mijjeessaniiti jiru. Inni jaaffaan bakka hayyuu qara sadeenii keessaa qaranii itti gad baasanidha. Hayyuu qara sadeenii yommuu jennu hayyuu diin islaam, hayyuu duniyaa akkasuma bakka diinii fi diinagdeen hawaasaaf tajaajilu addaan kennu hayyuun tokko inni dhumaa kana. torbaffaan hawaasa muslimaa kutaalee Ameerikaa hunda keessa jiran walitti hidhee tajaajiludha. Hangana qofaa miti Bilaal Oromoo Daawwaa Seentar shoorri inni biyya ambaa keessatti taphachaa jiru yoomi hana qofa himamee hin dhumu. sadarkaaleen Bilaal Oromoo Daawwaa Seentar keessa darbe guyyaan itti bitame Juushan 2015 guyyaan eebbifamee hojiitti jalqabe Juulaay 11 2015 guyyaa maalleeyni isaa kafalame liqii jalaa itti bahee Agost 2017 gaafa Bilaal Oromoo Daawwaa Seentar dura bitamu waliigalteen maallaqa isaa amata 4 keessatti kafalame akka dhumu ture. haa ta'u malee hawaasni keenya arjaan masjida liqii keessatti hin salaannu jechuudhaan arjummaa isaaniitiin amata 2 keessatti kafalanii xumuraniiti jiru. karoora fuulduraa Bilaal Oromoo Daawwaa Seentar haa bitamuu malee garuu akka hawaasaaf tolutti ijaaramee tajaajila gahaa akka hawaasni barbaadutti kennaafi hin jiru. sababni isaatis jalaa gubbaan isaa ijaaramee haala hawaasni itti fayyadamu ta'utti qabuu qaba. kanaaf yeroorraa gara yerootti hawaasa keenyarraa maallaqa sassaabnee akka bakki tun sirriitti ijaaramtee dhumtuuf tattaaffii godhaati jirra. ijaarsi fuulduraaf yookiin pirojektiin fuulduraa ijaaramu kan if keessaa qabu keessaa tokkoffaan masjiida, inni lammaffaan madrasaa barattoota 400 hanga 500 keessummeessuu danda'u. inni sadaffaan koomunitii yookiin bakka hawaasni du'aa fi jiruu keessatti gaggeeffatu. inni afuraffaan laabraarii bakka ijoolleen itti taphattu. kichiin yookiin bakka nyaata itti bilcheessan. inni torbaffaan oofis yookiin waajjira garaagaraa kan tajaajila hawaasaaf kennu. inni saddeettaffaa kaafteeriyaa. inni saglaffaa bakka janaazaan itti dhiqamtee itti kafanamtuudha. inni kurnaffaadhaan deeyikeer yookiin bakka oolmaa ijoolleedhaati.
bakki asii olitti tarreessine kun hundi ijaarramtee dhumuuf maallaqa hanga doolaara miliyoona takka ol nu barbaachisa. Yeroo ammaan tana masjida keenya keessa barattoonni 350 hanga 400 bahaniitu kutaa barnootaa malee masjida keessa faca'ee haala garaa nama nyaatuun diin isaanii barachaati jiran. Kanaafuu baasoonuti lubbuun jirru ilmaan keenya haala kana keessaa bahanii kutaan barnootaa kan isaan barnoota isaanii qaamaaf qalbiin ittiin baratan isaaniif qophaa'uu qaba. Hawaasni keenya akkuma ammaan dura mana rabbii kana liqii jalaa bilisoomsanitti ammallee wurtuu teenya tana haala gaariin ijaarrannee tajaajila hunda irraa argachuuf maallaqa guddaa waan nu barbaachisuuf arjummaan teessan kan dur caalaa haalaa waan nu barbaachistuuf jecha ammallee akkuma durii akka bakkaan geessan maqaa rabbii guddaatiin isin gaafanna. Koree Bilaal Oromoo Da'awaa Seentar Ameerikaa Minisootaarraa. Keeroo qarreen bagagaan danii manguddooleen bagaasiidanii arra carraa dhiigaan harkattanii jabeeffadhaa tokkoomaan hirtee. Keeroo qarreen bagagaan danii manguddooleen bagaasiidanii arra carraa dhiigaan harkattanii jabeeffadhaa tokkoomaan hirtee. Joomummaadhaaf wallaallu arraa gabrummaa tollu dhaalaa dureera. Gahee winii didaadin nafirraa nu gabrummaa hin dhaallu abbaarra facaatanii hin gubinaa carraa yaa abbootiin taalaatti nurraa.